Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtanitti sinaa qaqqabu sinin jechuun jaaladha. Bakka jiraatanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa gaafii koomentii keessanii ani nama baay'ee biqiltuu jaaladhuudha. Dirqama waa'ee biqiltuutiif deebisuu waan hin qabuuf deebii qabadhee kara keessan dhufeera. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroonni chaayinaa laayyaantoo sallaatiif haarawaa taatan garattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'an sinin jechuu jaaladha. Egaa yeroo darbee viidiyoo ani biqiltuu oddoo koo keessa jiran irratti hojjedheen ture jechuudha. Kanarraa kan ka'ee obboleettiin tokko anillee baay'een biqiltuu jaaladha. Abbaan manaa koo dhaabee jira. Garummooyyuu biqiltuu kana raammuun nyaatee naan jedheetoo jira jetti eeyye. Biqiltuun kamuu dhugaan isiniin jedha jechuudha. Biqiltuma fe'ee ati qoricha jalaan deemuu baannaan biqiltuun fe'ee raammoo hin damdamatu. Anika kuni qorichaadha. Qorichaan bitee jechuudha. Qorichaan baay'izawwee mana suuqii deemtanii maal faarmaasii keessatti isa qoricha mataasaa of danda'ee kana balleessa jedhan kana sirriitti of eeggannoo godha hin balleessu. Kanaa miti jechuudha. Ani manuma madabanyaa seenetan bararootu jira. Bararoo warri lafa ho'aa jirtan bararoo hin beektanii. Homaalleen gootu si jibbisiisti bakka ishii baalni ishii waan argite keessa seentu wayiitu tuyyuu jira. Ishiidhaaf bararoo dhihoo kana bite jechuudha. Fakkii ofirraa qaba raammoo adda addaa hin ajjeefama waan akkasii jedhameetu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha guyyaa ani biiffee kiyyates afuufeetan maalitti afuufeetanan manaa bahee too deemee galgala dhufeetoo bana jechuudha. In ajjeessu dadhabnaan ananii biqiltuun kiyyas immoo akkasuma buna minaamina na jala raammoo hin xaqaxaqa. Deebisi biqiltuu buna qofa osoo hin ta'in biqiltuun as karra keessa biqiltuu qorraafin ta'a biqiltuu sun bareedina waa'ee biqiltuu sanii sirriitti irratti dubbadhe. Raammoon inni biqiltuu sun akkatti dacha'a walitti. Biqiltuu sun walitti amala walitti dacha'uu qaba. Isa keessatti raammoo xaqaxaqee naqate. Biqiltuutti guyyaatti yeroo lama galgala ganaman itti afuufa. Kana akka na dhaggeeffadha warroonni isiniin gallee oggaa jiraate ta'e keessan koottaa na gaafadha. Maqaa isaa barreessan isinii kennaa yookaan suuraan isinii kaasaa biqiltuu kana akkamiin akka fayyadamtan immoo ammuma asirraa isinitti dubbadha jechuudha. Oddoo keessa biqiltuun jiraate taanaan waan qoricha dhabnaan faayidaa hin qabu. Ofumaan taphachuu ta'a. Gizee gogogulleen argitu. Hin nyaata xaqaxaqee baala irraa fixa. Buna ishee xiqqishuu keessa odoon kana hin fayyadamin hin dura baala irraa kan fixe jira jechuudha. Maleetuma raammoon ikkoo biqiltuudhaaf diinadha. Baay'ee biqiltuuf diinadha. Raammoon of eeggannoo barbaachisa. Biqiltuun ijoolleedha. Ijoollee akkamitti kunuunsina irratti xuraa'ee jennaa afaan irraa xaraqnaa kan biqiltuun irraa adda bahu gonkumaan ta'u akka ijoollee. Dhugaan isin jira kunuunsa barbaada. Ani immoo galgala isa biraa ganama isa biraa bakka gizee kamiyyuu isarraa addan bahu jechuudha biqiltuuwwan kana. Kana keessa nuu darbee kan karra keessaa kana fa'a baay'ee baalota na jalaa miidhe jechuudha. Amma dadhabnaanan isa baala san addaan qabee hundan itti afuufaa jira jechuudha. Amma yeroo kana keessa liyyinati isaa immoo fuulduratti achi siqeetanan viidiyoo isin waraabe jechuudha. Amma kanan fayyadamaa too jira. Kana saanduqa kana kophaattan biti akkanatti miti meeshaaleen akkanatti kan bitan kuni hoomuma faayidaan qabu milimeetirii 500 qaba. Kana olillee guddaa yoo argattanii bitan baay'izawee guyyaan kana bitu guddaa dhabeetan xiqqaa kana bite baay'ees deemee hin barbaanne magaalaa guddaadha garuu baay'ee keessan deemnee naannoo ani gaafadheetti hin jiru ennaan xiqqaan kana bite. Kuni milimeetira 500dha. Kanatti baxabbatuuf maal gootu kana dura farmaasii deemtanii bittu qoricha kana jechuudha. Kana gamanaa walitti qixxanii too fayyadamtu jechuudha qoricha kana. Asiis walitti xabgootanii jechuudha kan fayyadamtanii. Akkam gootu qoricha kana xabii takkitti bishaan kanatti guuttu. Qoricha kana isinitti mul'atu maqaan isaa suuraan isinii ergaa yookaan immoo barreeffamaan isiniif kaa'a jechuudha. Maqaan isaa mul'atu faarmaasii deemtanii itti gaafattu. Faarmaasii deemtanii gaafattanii bittu qoricha tun aguma tanaadha. Baay'ee wuddii miti. Birrii 40 gurguramti. Baay'ee rakkasaadha jechuudha. 200 kanan bite naa balleessuu dideetan kuni kan 40 kuni naa balleessa. Asittan bishaan guutatu. Bishaan qulqulluu jechuudha. Bishaan marormaanii fayyadamtan asitti bishaan guuttanii bishaan hagaasi. Bishaan xibgootaniituma haga bakka kanaa guuttan. Na dhaggeeffadha warri biqiltuu oddoo keessaa qabnetti. Ani waanan biqiltuu akka ijoolleetitti jaaladhu bira darbuu hin dandeenye viidiyoo kana bira
Komentii kana bira jechuudha. Kanaafuyyuu bishaan kana abbaa manaa keetitti himi ishiin biqiltuun koo na jalaa nyaatame abbaa manaa koo dhaabe jettu anuyyuu lubbuudhaan dhaqqabadhe jechuudha dhugaa. Qoricha bitee homaa faayidaa baasuu didee achiin kana faarmaasii deemee nama natti hime akkanatti biqiltuu dadhabee jira maaliin godhaa innaan nama egaa gaafa waan tokko ati hojjettu namarraa muuxannoo fudhachuun dirqamaadha. Namni nani gaafa dhisu illee biqiltuu sirriitti biqiltuu irratti hojjeta gaafannaa bakka kana bitii naan jedhanii nan bitee kana kophaatti kaakuma isiniin jedhe laastikiin 200 argaddu 300 argaddu 100 argaddu laastikiin akka naannoo keetiiti jechuudha. Laastikiin kanaan bitamadhe sitti himuu hin danda'u. Naannoo murteessaadha. Tiraanispoortiin asiifachi oofa murteessaadha ijaa ta'eef jechuudha. Ati argannaan kan kanaa olitis biti bishaan kee asitti guuti xabbitaa takkitti bichaatti baay'achuun qabu. Xabbitaa takkitti bichaa itti gootee kaatee xabbitaa san ergatti gooteen booda bishaan kanatti innuyyuu maal godha adii godha. Kun amma adii miti booradha akka argaa jirtan mul'atu. Baay'ee kaameera irratti mul'atu. Adii miti akka boora wayii fakkaata inni garuu gaafa asitti naqxu addaata bishaanitti gaafa naqxu. Isa sanitti naqxee raawwattee rukutta yeroo dheeraadhaaf qoricha kun immoo of eeggannoo barbaachisa. Qorichi kamuyyuu kan namaaf ajajamee miti kun kan keemikaala qabudha. Of eeggannoo gootee urguftaa nama kana cufeetan ofirra godheetan iddoo kanaan jiru jechuudha. Kana of viidiyoo irratti hojjetu amma baay'ee guutetan jira. Racca'ee tana laa dhufe akkuma argitan hojiidha nama dhufeedha. Mataa koo hidhannaa argitanii jirtanii uffata koo argitanii jirtanii hojiidha dhufeetan koomentii kana irratti hojjechuun qabeeleen hojjetu. Hurguftanii sirriitti hurguftanii raawwattanii erga hurguftaniin booda viidiyoo kana ilaaltanii abbaa manaa keessanitti akka himtan warri biraatis immoo warri namni isin kunuunsis waggaa jiraate ta'ee himta asii ofii tana bantanii raawwattanii asitti kan racca'ee isin argisiisuudhaan manaadha. Biqiltuu irratti raccaa isin argisiisuu fi lakkii raccaa nutti argisiisettan guyyaa biraa viidiyoo biraa saniif kan hojjetu. Amma garuu racca'ee fixee raawwadheetan jechuudha. Kanaan viidiyoo kanarratti hojjechaa jiru. Inni raccaatu akkuma mana isaanii mana hojjechaa jirtan keessatti waan tokko irratti afuufta sanitti irratti afuuftu. Biqiltuu irratti jechuudha. Saniin boodatti inni dhiiftu biqiltuu jala hin qotoqqoottu. Yeroo roobatti immoo baay'ee biqiltuun kan qotoqqotamu yeroo roobatti. Yeroo kaan inumaan tuqamu jalatuyyuu qilleensi argannaan ni goggoga bakkuma kamittuu bishaan garuu ni barbaada biqiltuun feeyyuu bishaan keessan ni obaaftu guyyaa 3 garuu kamuu biqiltuun kamiyyuu kan akka ogeessillee jedhutti biqiltuun guyyaa 3 dhuguu qabaadha. Guyyaadhaan akkasuma biqiltuu wanni ofii kiyyaafillee bunaayyuu guyyaa tokko jidduu oolatan guyyaa 3 obaasa jechuudha. Har'a yoo obaase buruun obaasu guyyaatti aanuun obaasaa haala saniin bunaa obaasaa jira akka argaa jirtan bunni sanyiirra kan ka'e lama qacaacadha kun immoo guddatee jira. Ergan fidee ji'a meeqa gannuma kana keessan fidee itti afuuftu ganama sirriitti itti afuuftu galgala sirriitti itti afuuftu garuu raammoo san arraagafuu qabdan irraa dursaa jechuudha. Maaliif akka sanitti kan raammoo qabuufan jechaadha akka sanitti hin dabarfan. Amma fakkeenyaaf utaalloon akkam ollaa tokkorraa ollaatti ijoollee tokkorraa ijoollee tokkotti darba waan ta'eef akkasuma kunillee akka akkas hin taane biqiltuu kana maal gootu kan raammoon itti baay'ate ta'e irraa harraaggaftaniin booda itti afuuftu. Ganam galgalas immoo erga aduun baddeen booda itti afuuftu guyyaa 3 liyyinnatiin fida. Achiin booda kunuunsudha bakka. Yeroo hundaa yeroo kamuu odoon salachaamin yoo inni nagaatti ba'e guyyaa 3 guyyaa 3 guyyaa 2 guyyaa 3 garuu haga irraa badutti ganamaaf galgal anamma akkasittan afuufee ofii kiyya maaliif ana jala illee miidhame bunni qaawwa akka qaawwa gingilchaa kanatti xaqaxaqamee baalli isaa jechuudha. Deebisee immoo biqiltuu isa kan bareedinaaf ta'u karra keessa akkatti tartiibaan dhaabe viidiyoo laaltasan illee hin goggogse raammoon jechuudha. Raammoon jidduu keessatti galee xiqqxiqqatti jedhee hoo addaan qabde raammoo adiin kun raammoo gurraachi kun jidduu keessatti galee inuma goggogse raammoon. Ajjeesa qofaa miti oduma mukni jiru baaluma irratti goggogsa waan nama ajaa'ibu keessa jechuudha. Wanni miqqanyaa dhabe lafa kanarra hin jiru. Achiin ani maaliin godhee guyyaa duraattiin godhee raammoon isaa sun baay'ee irraa baduu dinna irraa hirgiffa godhee tanaan daganaatti afuufee amma sirriitti naa jijjiiramee too jiraanis nin jechuu jaaladha. Erga dhaabdaniin booda haala kanaa jijjiirama argisiisadha. Maaliif biqiltuun ijoolleedha garaa nama nyaatu. Ana akka kootitti jechuudha. Egaa immoo yeroo darbee warri sanyii barbaadan anis nifan kenna jedheen dubbadheera. Sanyii kanan jedhe sanyii maangoo. Sanyiin maangoo kun addaadha.
amma sanyii isaa harkatti qabattee osoo hin taane yeroo ga'etti yeroo inni ga'utti yeroo inni nyaataaf ga'utti isiniifin viidiyoo hojjedha jechuudha. Yeroo sanitti isiniifan teessisa warri barbaadan warri dhiyeenya kiyyatti jirtan jechuudha. Sanyii isaa san akkamiin akka nan dhaabe ani kaa lafuma qofuree dhaabee tan naa guddate. Baay'ee maangoo ani sanyii isaa bitee yookaan biqiltuu isaa bakkee dhaabiteeti miti kanan dhaabe kan nyaatame dhaabe jechuudha. Sanyiin isaa addaadha. Dhugaan isiniin jedha lafee mi'aan isaa lafee isaa nyaadhu si godha. Akka bakka isa maangoo aappilii jedha sanatti fakkaate akka yaada kofiitti jechuudha. Baay'ee gurguddaadhas baay'ee mi'aan isaallee maangoo kaawwan irraa adda akkaataan buusa isaatillee. Kanaafan sanyii warri barbaadan sanyii maangoo isiniifan kenna yeroo ga'etti amma kaaganaa akka argaa jirtanii reefitti jira tarii gizee inni buufatu yookaan ji'oota inni buufatu viidiyoo isiniifan hojjedhaa naa ol kaayii wal argina warri jettan isiniifan ol kaa kana jechuudha warri isiniin galle waggaa jiraate achi keessatti. Deebisee immoo waa'ee avukaadoon jedha paappayyee irratti illee sanyii paappayyee na gaafattanii jirtan. Paappayyeen calliseetumaan paappayyuma nyaadhee viidiyoo isaa hojjedheen jira. Kara gadiititti ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo isaa nyaadhee kan daaraadhaan sukkuumee goggogsee aduu keessatti. Guyyaa roobni arfaasaa deebisu gadan naqee afalaashoo isaa jechuudha. Gadin naqee ni margee achi immoo roobni dhaabbannaan bishaan itti waraabee. Bishaan itti waraabee guddisee gaafa ganni dhufu isa sanan zarazzare bakkaa bakkatti. Egaa kunoo dhiira kormaa jedhan san ta'ee kan ta'e buqqisaan ture akka viidiyoo duraatti irratti argitanii sanyii warri naan jettanii na gaafattan jirta waan ta'eef jechuudha. Ani akkanattan fayyadame malee bakkeedha yookaan biqiltuun ani bite buna biqiltuu isa kan qorraaf shaggaa yookaan qilleensa gaarii namaa fida jedhee karra keessa dhaabe. Kanaan ala waan biraa ani qarshii baasee hin binnu fi kiyya kanan manatti nyaadhu irraa lafa keessa awwaalee naa bahee isiniin jechuufani viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaataa waa'ee qorichaati irratti bakka jirtanitti nagaa naa ta'a viidiyoo biraatti nagaa walitti deebinutti baay'ee.